Oromia Broadcasting Service. Kan seenaa hojjete seenaatu isa yaadata. Akkam jirtu daawwattoota televezyiinii OBS qophii yaafannoo. Har'as nama jiruu isaa keessatti seenaa hojjete ammallee yaadatamaa jiru Weellisaa Usmaayyoo Muusaa maatii isaa yaafachuudhaaf manaa baane. Weellisaa Usmaayyoo Muusaa har'a lubbuudhaan hin jiru. Maatiin isaa hoo maalirra jiru laata? An Bosonaa Dheeressaati. Nu hordofaa. Indema milan karakhaya abadi dasoida soda soda indemu debiye ya dangarakhaya abadi dasoida soda soda Daawwattoota televezyiinii OBS amma kan argamnu magaalaa Cirootti iyyaafataaf manaa baane. Qophiin iyyaafannoo keenya har'aa Weellisaa keessumaa artii afaan Oromoo keessatti qooda guddaa gumaache Usmaayyoo Muusaa magaalaa Ciroo kana keessa jiraataa akka turedha duraan lubbuudhaan yoo jiru kan quba qabnu. Tarii maatii isaas haa ta'u yookaan hambaan kaa'e kana mana isaas haa ta'u argachuu dandeenya ta'inna iyyaafannoo OBS'n hordofaa. Soida soda soda wa yo binelali eleli lelai abani ya soida soda soda asili noltima qaradi dawan abani ya soida soda Daawwattoota televezyiinii OBS iyyaaffannoodhaaf manaa baane. Iyyaafannoon keenya nu milkaa'eera. Amma kan argamnu mana Usmaayyoo Muusaatti. Usmaayyoon har'a lubbuudhaan jiraachuu baatanis maatii isaanii gidduutti kan nuti argamnu. Qophiin iyyaafannoo keenya har'aas akkuma duraan jenne kanarratti kan inni fuulleeffatu. Rabbi jala hunduma natarka bachifte illi majma Hiriyaa jedhee walliseera. Hiriyaa kana maaliif jedhee wallisee jettee yaaddaati? Akkasuma immoo yoo dhageesse irratti maatii irraas ta'uu danda'a. Hedduu gaafa wajji jiran san haalaan jaalachuu turan. Sanbata gisee inni hidhamee hidhaa keessa turu. Namni isa quba qabu hin jiru. Namni isa yaadate hin jiru. Gisee hidharraa sirba macarashaa baasee kanarra bara kana baasee isaa hidhaa keessatti qopheessee gisee bohu sirba kana dalagsisee gadhiisee isaa fi eessuma isaanii amma Keeniyaa jira jaarsa anyuti Neema isaatu dalagsisee gadhiisee sababa hiriyyaan isaa quban qabaatiin biraa deemanii hundi caalchaaniif jireenya isaatiif akkamiin dhiisan irraanfatan jee sirba san dalage. Meewaa abbaa keetii waan dhageesse qabdaati? Enggak. Fuulduraafuu? Gaggaafattu seenaa isaa? Haa ta'u fuuldura ammoo maal ta'uu barbaadda? Wallistu? Barsiisa? Doktora? Akkuma manaa kaastee abbaa keetii lubbuudhaan qaqqabdee baay'ee wajjin hin turre. Sun carraa ta'ee darbeera. Waan dhageesse hedduu qabda. Mee seenaa abbaa kee kana waan guddaadha kan isaan hojjetanii sana fuulduratti yaadachiisuudha. Waan inni kaleessa dheengadda hojjete sana dhaloonni ammaa kun yookaan Oromoon kana fuulduratti akka dabarsu mee maal jetta ati bakka sana immoo buute fuuldura? Akkasitti buubaadhu waan inni dalagisan dalagii goobaadhus waan inni irra ture san gaafadhee yookiin kan hin barinooti baradhee
akka isaatti Fuulduraaf wallisuu yaadda? eh Amma jalqabdeetta? hin jalqabne amma. Fuulduraaf jalqabuuf. Daawwattoota televezyiinii OBS qophii yaafannootii kan isin hordofaatii jirtan qophii yaafannoo keenyaan seenaa wallisaa Usmaayyoo Muusaatii haga takka waan qoqqorannee kan isiniif dhiyeessuutti jirru. Usmaayyoo Muusaa yeroo lubbuun jirutti walleewwan afaan Oromoo heddumminaan jechuudha gurra uummataa keessa kan jiranii ammas mee seenaa sana dabalataa waa takka gaggaafachuudhaa fi asni cinaatti kan argitan intala Usmaayyoo Muusaa Saartuu Usmaayyoo Muusaatii Saartuu bagasii arganneen. Baga waliin agarta. Ayyee mee seenaa abbaa keeti kan nuti si gaafachuudhaaf deemaatii jirru. Walii galamee Usmaayyoo Muusaa albama yookaan kaaseta meeqa qabaachirra yookaan wayya? Kaaseta 4 qaba. 4 albama mataa isaatii kan inni dalage. Albama 3 odoo lubbuun jiru dalage. Albama boodaa irratti immoo isaa dalagee dhume. Lubbuun isaa baatee rabbana mataa godhuu fi san booda isa boodaa gadhiifame kaasetiin afraffaa. Kaan ammoo kollekshinii hojjete nama wajjin walitti hojjetanii kollekshinii hojjetan keessaa tokko Kadur Caffee Gadaa odoo dalagu baandii Caffee Gadaa keessatti dalaganii tokkos Kadur dalaganii kollekshinii sirba tokko tokko hundi isaanii walitti dalagan qaba. Akkasuma albamni ni dalage. Kadur Caffee Gadaa keessatti dalagan Adam Haruun Fandishee Mul'ataa Halluu Daawwee Abbaa Kiyyaa fi ammaasis Mucoo Bohaarsituu Tajaaniin kanneen jira. Akkasumatti hedduu dhoorrii jiran horii gaafa san jiran kollekshinii isaa waliin baasanii kaboodaa kanarratti ammoo warri kabooda Suutee Bareentoo Hirphaa Gaanfuree Ilfinash Qannoo Callaa Carcar taanii walitti dalaganii hedduudha bakka takkatti dalagan sirba san tokko tokko isaan hundarraa tokko tokko dalaganii. Sirbi sun kan maal jedhee wallisan? Sirbi san kaisaan hojii dalagee seenaa dhaabbataa kajoo. Ka duraan Caffee Gadaa dalagee sirba sanii ka booda dura dalagee immoo ka waa'ee Oromiyaa jee wallisee sirba sanii. Ka kollekshinaa hundi immoo albama mataa isaa ka walqeefiif wal qabate ka dalage. Daawwattoota televezyiinii OBS egaa mana Usmaayyoo Muusaa kan magaalaa Cirootti argamuudhaan maatii yookaan ijoollee isaa wajjin gaaffiif deebiidha kan nuti taasisaatii turre. Egaa isaanis carroomanii abbaan isaanii yeroo lubbuudhaan jiru seenaa hedduu qoqqorachuu baatanis waan darbaa dabarsaa maatii isaanii firoota isaaniirraa dhaga'an haga tokko nuuf himaniiru. Maatii isaatiif egaa umurii gaarii yeroo jireenya gaarii hawwaatii iyyaafannoo keenya kan mana Usmaayyoo Muusaatti argamuudhaan isiniif qopheessine kan maawwaarranna amma seenaa jireenya isaa keessaa waa muraasa dabalee isin dhageessifna nu hordofaa isiniin jenna. Yaa daddaba jiruu karamiin na deemtaa yaa bada hireetoo karamiin na deemtaa dukkana bara dheeraa hiriyoo sodaa lubbuu kootiif walleewwan idduu har'a namnuu mana isaa fi bakkeewwan deemetti dhaga'ee dinqisiifatu wallisaa Usmaayyoo Muusaa otoo har'a dachii kanarraan darbiin coobanni buusee darbedha. Wallisaa Usmaayyoo Muusaa bara 1967 magaalaa Haramayaatti dhalate. Ijoollummaa isaatiinis wal'aansoof bu'aa bahiin jiru addunyaa kan isa quunnamte ta'us ifaajjee isaatiin takka irra aanaa ilma laayyootiin jilbeeffanne ta'uusaa agarsiise. Barri weellisaan Usmaayyoo Muusaa gara addunyaa kanatti dhufe bara waanti hundi namaa qajeeltee rafanii ka'anii badhaadhinaaf gammachuu ijaan arganis hin turre. Bara biyyoonni addunyaa mootummoonni jajjaboo jedhamanis humnaaf gootummaa isaanii walitti agarsiifachuuf wal gaarreeffatan isa humna hin qabne immoo dhaananii bulchan kan yeroo sana argeef ayyaa bara sanaa jechuudhaan hidhii xuuxxachuu malee har'arra deebi'anii maa hin baanin jirtu. Warreen adii
Afrikaa kanatti duulanii qabeenyaaf daangaashii qirca hirmaatan lammiilee ishiis garbummaa boraafachiisanii boru maaltu dhufaa wallaalchisaniiru. Gurraachonni Afrikaa garbummaan hadhooftuu fi hiree namaa yakkuu ishiitti dammaqanii waa socho'an hedduun isaanii galaafataman. Kaan isaanii immoo biyyaaf biyya abbaa isaanii gadi lakkisanii biyya namaa keessa cinqiraaranii. Waan koloniin warra adii Afrikaa goote waan ammaa saamee dhumuu miti. Weellisaa Usmaayyoo Muusaa bara kana keessa gara dachee kanaatti dhufe wal'aansoon afaan kan wal bu'e. Ijoollee arfan qalloo akka Abdii Qophee, Kadir Said, Adam Haruun, Alloo Daawweef kanneen biroo faana jiruu aartii muuziqaadhaan hawaasa isaanii gammachiisuu, of barsiisuu fi egeree muuziqaa Oromoodhaaf nama gumaacha isaa ta'uu waakkatiin kaa'ee darbe weellisaa Usmaayyoo Muusaati. Usmaayyoo Muusaa Oromoon eenyummaa isaa akka beeku, waliifis akka ta'u weelliseera. Maalummaa dhala namaa kanas keessumaa hiriyyummaa akkasuma wal'aansoo jireenya addunyaa kana taajjabee sitti weelliseera. Naannawa bara 1991 akka lakkoofsa faranjii ta'uu isaati osoo baandii gadaatti makamee ga'umsa isaa agarsiiseera. Baandiiwwan keessatti weellisuun cinaattis waltajjiiwwan waldammachaaf tuulamaa yeroo sana Oromiyaa bakkeewwan adda addaatti qopheesse irratti Usmaayyoo Muusaa hirmaachuudhaan aartiin muuziqaa Oromoo qooda ishiin qabdu nama agarsiisedha. Bara 1995 ammas akka lakkoofsa faranjiitti albeema muuziqaa mata dureen isaa Nu Waamti jedhu hojjechuudhaan hawaasa isaarraa jaalatama guddaa argateera. Weellisaa Usmaayyoo Muusaa abbaa ijoollee 5ti. Jiruun qajeeltee fi bultiinis kan ila galteef otoo hin taane badaduma gidduun carraa argateen too jireenyaan wal'aansoo wal qabu walleewwan hojjetaa tureen maatiin isaas takka diigamtee takka ijaarama daa'imman kanniinis godhate. Weellisaa Usmaayyoo Muusaa waggoota 8tiifis mana hidhaa ture. Yeroo hiree rabbii kana komachuu fedhes Usmaayyoo Muusaan dukkana bara dheeraa nalage jireenya koo maraa maaluma yakkee ifa na dhorke jechuudhaan addunyaa tokkoof badhaadhina tokkoof immoo waaroo salphinaa kana komateera. Kana bara dheeraa nalage jireenya koo maraa sayoo naa bariiteetiin hundarkaa dukkanarraa ifa ba'u burqaa. Yaa daddaba jiruu karamiin na deemta je'ee si gaafannaan maaliif na callifta. Yaa bada hireetoo karamiin na deemta je'ee si gaafannaan maaliif na callifta. Tokko kabdee gaararreetti baafta maana bororsitee dakana deebifta. Maaliif na roraafta yakka maan abbanta. Hadhaa mi'aatantee dadhabe baachuu laalaa galli qimsee imimmaa naqachuu akkana ani waaru dadhabee ifadhe. Tabba gadoo hunda na kaachisuu jirta boqonnaa na dhorkitee
cancala na butta tabba gadoo hunda na kaachisu jirta shillimii na dhorkitee cancala na butta qabdee araraaftee maaliif na roraafta tabbi kan kee hamaa dadhabni kee dhibbaa tiradheetiin fiigee humaa dhabe labbaa na qancarsitee maana dhabde kabaa yaadata bajiru haramiin na deemta jeesi gaafannaa maaliif na calliftaa maaliif na calliftaa yaa badayreetoo haramiin na deemta jeesi gaafannaan maaliif na calliftaa maaliif na calliftaa tokko qabdee gararreetti baafta maana bororsitee dakhana deebifta tokko qabdee gararreetti baafta maana bororsitee dakhana deebifta maaliif na roraafta yakkama na banta maaliif na roraafta yakkama na banta yakkama na banta garummoo hireedhuma yartuu ittiin jedhe sana kunumtuummoo haa taatuun waan faarsus barbaade galanni keen badiyyaa mootii hundi fedhii keetii jechuudhaan walliseera ilmi namaa waan taru humaa tarabbii caala hundumaa na tarkaanfachiise illima cimaa yaa rabbi galanni kee kuma har'aa fi borullee abdiin kiyyasumaa dukkanaa'uun quuftuu namnitti na darbe senna baase keessaa fedhii keetiin dhiibee galanni keen badiyyaa mootii hundi fedhiin teetii galanni keen badiyyaa mootii hundi murtiin teetii galanni keen badiyyaa mootii hunda fedhiin teetii galanni keen badiyyaa mootii hunda murtiin teetii. Wallisaa Usmaayyoo Muusaa albeema muuziqaa isaa sadaffaan yoon kophaa ta'eyyuu abdiin koo rabbumaa ajedhu weellisuudhaan yoo gabaarra oolchu walleewwan albeema sana keessaan gammaatti jaalatummaa gonfatan qabataniitu maafanii Usmaayyoo Muusaa takka akka waan mi'a xixiqqaa daldaluu takka immoo mana muuziqaa kaaseta gurguru banachuun walleewwan isaa ofiif harkatti baattate sabasaa hunda biraa akka ga'uuf nama ifaajaa turedha. Wallisaa Usmaayyoo Muusaa yeroo rakkatee maatiin isaa faca'ee abdii tokko dhabutti hiriyoonni isaa gaafa gammachuu wajjin kolfanii gaafa rakkinaa irraa dheessaniif wallee tokko wallisee fi ittiinis yaadatamaa jedhee bira darbe. Akkuma weellisaa Usmaayyoo Muusaan jedhe hiriyummaa fi firoomni akkanaa silaafe garuummoo booda ifa baa waan ta'eef dursa tilmaammachuunis ni rakkisa mala. Hiriyummaan kee bu'aa irratti rarraatii beenu nagaatti akkuma inni jedhe manni gogaa reetiin qabame gaafa waraabessi yuusu jiga akkuma jedhame gaafa harki namaa qallatte gaafa hireen namaaf qajeeluu didde kan dura siifan du'aaf gaggabutu dirree irratti dheessee galuudhaaf maggala. Wallisaa Usmaayyoo Muusaa artii muuziqaa Oromoo har'aa kanaaf of qusannoo tokko malee dabarsee of kenne itti dhamee ittis dafqaa ture gaagaamnii fi bu'aa ce'iin hiree addunyaa goota silaa artii Oromoof gumaacha dabalataa isaarraa eegamu gumaachuudhaaf karaarra jiru
hireen mogolee hiite guyyaanis harka saamte duutis garaatti jabaatte sadaasa 16/2006 akka lakkoofsa faranjii hafuura dhumaa baafate. Silaa duuti kun gootummaa weellisaa Usmaayyoo Muusaa beekte umurii isaa dachaan dabaltiin malee kan isaatu itti jarjarte jalattootaa fi akeekasaa kana hin hankaaksitu turte. Yadu'aa gaarii ajjeeftuu maaliif sobduu kilingoone jedhamee kan itti sirbames duuti kun waan dhageessan se'u. Olmaa weellisaan Usmaayyoo Muusaa saba kanaatiif oole yoomuu laphee namaatuu keessaa kan hin baane ta'us maal godhu garuu kan du'een galuu akkuma jedhame Usmaayyoo Muusaa sadaasa 18/2006 akka lakkoofsa faranjii sirni awwaalchasaa magaalaa Cirootti raawwate. Oromoonis gaafa sana nama jabaa tokko dhabde. Usmaayyoo Muusaa gaafa awwaalamus har'allee miiliyoonotatu isa yaadata. Sagalee kiiloleen achi ol baasuudhaan walliseenis namnu yaadata. Slaafis namni dhalate du'an ooluuti seenaa hin mul'annee fi seenaa xuraa qabatanii du'urra jaalatummaa fi laphee nama kun hundaa keessa lixanii du'uun du'es waan jechisiisuun fakkaatu. Daa'imman Usmaayyoo Muusaa dubbifnes hireen isaanii carroomsitee abbaa isaanii fuula laalaa guddachuu baatanis har'a of baranii nama egereef tattaafataa jiranii. Daawwattoota televezyiinii OBS qophii yaafannoo. Seenaan weellisaa Usmaayyoo Muusaa waanuma daqiiqaa muraasa kana keessatti himnee waarrannu hin turre. Ta'us gabaabinaan har'aaf kan qopheessine kanumaan goolamna. Kan seenaa hojjete seenaatu yaadata. Rabbi nama seenaan dagate nun godhin jenna. Waan hordoftaniif galata argadhaa qopheessee kan isiniif dhiyeessan Bosonaa Dheeressaati. Horaa bulaa iyyaafannoo biraatiin walitti deebina. OBS filannoo uummataa.